Gaaffii f irra jiru immoo yeroo ilaallu x equal to minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a. X equal to as keessatti a keenya 1dha, b 3dha, c immoo 28dha, negative 28dha. Kanaafu negative 3 plus or minus radical of 3 square jenna jechuudha. 3 square dha, b square jechuun immoo 3 square dha, minus 4 a keenya meeqadha? 1dha, c keenya immoo negative 28dha over 2a, a keenya immoo 1dha jechuudha. Sana booda x equal to negative 3 plus or negative radical of 3 square jechuun 9dha, minus negative 4 times 1 times 28 jechuun meeqadha? Meeqa dhufa jechuudha? 12 dhufa. 12 positive jechuudha. Negative otoo hin taane positive. Maaliif ishiin asii kun negative baay'isuun negative positive taati jechuudha. Positive 12 arganna. Sana booda over 2 jenna jechuudha. 2 times 1 2 1 nu kennuuf. Sana booda x wal qixa jenna. Negative 3 plus or negative radical of meeqa nu kenna? Kana yeroo walitti daatan 21 irra meeqa? 2 arganna. 21 radical jala yeroo x wal qixa jenna. X negative 3 plus or minus kan radical jala yeroo baaftan jechuudha. Radical 21 meeqadha? 11 irra 2 jenna. Sana booda kana hojjechuun isiniif salphataa jechuudha. Maaliif amma takka plusidhaan hojjettu takka minusidhaan kan isin hojjettan jechuudha. Mee waliin haa hojjennu. Ishii kana irratti jechuudha. X wal qixa jettu 3 plus 11 over 2 meeqa? Kan yeroo walirraa dhuftan yeroo walitti daatan negative 3 fi meeqa arganna? 8 irra 2 wal qixa meeqa? 4 arganna. Ammoo x wal qixa kana ammoo negative aan hojjenna jechuudha. Negative isheetu kan negative 3 negative 11 irra meeqa? 2 jenna jechuudha. Meeqa ta'a kun? Wal qixa negative meeqa arganna? Negative 14. Negative 14 irra 2 meeqa ta'a? Negative 7 arganna jechuudha. Ammoo maaliin hojjenna? Factorization methodidhaan haa hojjennu. Sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhiisuu isaa haa ilaallu. Factorization methodidhaan hojjenneet immoo check goonaa jechuudha. Factorization methodidhaan gaafa hojjennu equation ishii kana jechuudha. Equation ishii jalqaba f irra jirtu jechuudha. X square plus 3x negative 28 kan jettu kana jechuudha. Factorization methodidhaan haa hojjennu. Kana jechuun ishii tana jechuun gaafa factorize gootan akkam jechuudha? X plus 7 times x minus 4 equal to 0 ta'a. Kana jechuun ida'ameet sadi kan nuu kennu baay'ateet immoo negative 28 jechuudha. Ida'ameet sadi baay'ateet negative 28 eenyudhaani? 7 fi negative 4dha jechuudha. Kanaafuu as keessaa gatii x yeroo barbaadan
x plus 7 equal to 0 fi kan isa kanas yeroo barbaadan x minus 4 equal to 0 jettu. Sana booda as keessa gatii x yeroo barbaadan x equal to negative 7 ta'a. Ishii kana keessas yeroo barbaadan x equal to 4 ta'a jechuudha. Maaliif negative ture positiivaan as darba jechuudha. Torba isa negative torba isa arganne kanas gatii x yeroo sirraa barbaadan x equal to negative 7 maaliif ishiin kun negatiivaan dabarte jechuudha. Positiiva turte negatiivaan as dabarte, kanaafuu sirriidha jechuudha. Inni nuti hojjenne sirriidha. Takka x keenya negative 7 dha, takka immoo 4 dha jechuudha. Gaaffii jira jiru immoo yeroo hojjennu maal goonaa jalqaba x equal to minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a. Sana booda maal goonaa x equal to jenna. X equal to b keenya meeqadha? Asirratti 7 dha. Minus 7 plus or minus radical of 7 square ta'a. B square jechuudha. Minus 4 n keenya meeqadha? 2 dha. Times 2 c keenya immoo 3 dha jechuudha. Over 2a n keenya 2 dha. Sana booda x equal to jenna. X equal to negative 7 plus or minus radical of 7 square meeqa? 40 meeqa? 49 eda'u kana yeroo waliin baay'ifnu meeqa ta'a? 20 negative 24 ta'a. Negative ishee kana sitti negative dha. Negative 24 over 4. Sana booda x'n wal qixa negative 7 plus or minus radical of 49 irraa 24 hir'isaa meeqa ta'a? 25 positive ta'a jechuudha. Over 4. Sana booda x'n wal qixa negative 7 plus or minus 25 meeqaan baha? Radical jala 5 baha. 5 baafnaa jecha over 4 jenna. Sana booda maal ta'a gatiin x keenya? X'n wal qixa takka kana positive jettu takka negatiivaan hojjettu. Negative 7 positiivaan hojjennu immoo plus 5 over 4. X meeqa arganne? Meeqa ta'a jechuudha kuni? Negative 4 irra 4 meeqa ta'a? Negative 1 ni ta'a. Yeroo negatiivaan immoo hojjennu meeqa arganna? X wal qixa negative 7 minus 5 over 4 meeqa ta'a kuni? 12 negative 12 jechuudha. Irra 4 wal qixa meeqa? Negative 3. X'n takka negative 3 takka negative 1. Amma kana maaliin haa hojjennu? Completing the square method dhaan haa hojjennu. Wal deebinee jechuudha. Ishii asitti hojjenne ishii kana jechuudha. Completing the square method dhaan haa hojjennu. Maaliif factorization method dhaan hojjennoon nuuf mijatu waan ta'eef maaliin hojjenna jechuudha. Amma factorization method otoo hin taane the completing method dhaan completing the square method dhaan kan nuti hojjennu. Mee waliin haa hojjennu. Amma maaliin hojjenna? Factorization method waan nu mijanneef jechuudha. Kana maaliin haa hojjennu? Completing the square method dhaan hojjenna jechuudha. Quadratic formula dhaan hojjenne meeqa arganne? Negative 1
fi negative 3 arganne. Amma immoo maaliin hojjennaa? Completing the square methodidhaan haa hojjennu. Factorization methodidhaan hojjechuudhaaf maaliif nuuf mijatu? Kanaafuu completing the square methodidhaan check haa goonu akka negative 1 fi negative 3 akka nuuf fidu ilaalla waliin. Maal goota jalqaba irratti completing the square methodidhaan gaafa hojjetan over 2 jettu. Maaltu nuufaa 20dhaan badasii x square plus 7 over 2x plus 3 over 2 equal to 0 kanatu nuufaa. Sana booda maal goona? Ishii kana haafii goonaa jechuudha. Haafii yeroo goonu haafii goonee square goonaa jechuudha. Kana jechuun 7 over 4 ta'a yeroo haafii gootanii, square yeroo gootan immoo meeqa ta'a? 49 irra 16 ta'a jechuudha. Erga kan arganne asitti idaanaa takka immoo irraa hirribna jechuudha. Akkamitti kan jedhu mee waliin haa ilaallu. X square plus 7 over 2x plus 49 over 16 plus 3 over 2 minus 49 over 60 equal to 0 kan argannaa jechuudha. Sana booda maal goona? Ishii kana jechuun, ishiin jala sararri kana haga asiitti jechuun x plus 7 over 4 the whole square faana wal qixa. Check gochuu dandeessu baayiftanii jechuudha. Ishiin kun jechuudha. Ishii kana faana wal qixa. Sana booda isa kana walitti daan ishii kana. Minus 15 over 32 ta'a. 50 negative 50 irra 32 argannaa yeroo ishii kana walitti daatan jechuudha. Ishii kana equal to 0 jettu. Sana booda maal gootu? X plus 7 over 4 the whole square equal to ishii kana yeroo dabarsitan meeqaan dabarti? 50 positive aan dabarti jechuudha. 32 32 ta'a. X plus ishii kana salphisuu dandeessu asitti jechuudha. Hin salphifna. X plus 7 over 4 the whole square equal to 25 irra 25 irra 16 ta'a. 32 ton taane yeroo salphatu 16 ta'a. 16 ta'a. Maaliif isa kana lamaan yeroo salphistan 25 ta'a. Lamaan 16 ta'a jechuudha. Kanaafuu 25 irra meeqa arganne? 16 ta'ee sana booda gama lamaaniinuu raadikaala jala galchina jechuudha. Raadikaala jala galchitu. Sana booda ishii kana qofatu nu hafa. Squarein kun raadikaala kan ni balleessiti. Wal balleessaa. X plus 7 over 4. Yeroo squarein kun erga kana balleessee maal gootu? Ishii kana qofa arganneeti jirra. Equal to jettanii plus or minus jechuun dirqama ta'a jechuudha yeroo kanatti. Plus or minus ishiin kun 25 meeqaan ba'a raadikaala jala? 5 ba'a. 5 jettu. 16 immoo meeqaan ba'a? 4 ba'a. Kan argannaa jechuudha. Sana booda x'iin ishii kana negatiivaan ceessuu dandeessu barbaadanii x'iin wal qixa jettu plus or minus 5 over 4. 5 over 4 ishii kana minusidhaan dabarsitu. Ishiin kun 7 over 4 jechuudha. Minusidhaan darba minus 7 over 4. Sana booda ishii kana takka pilaasiidhaan hojjettu takka negatiividhaan hojjettu gatii x yeroo barbaannu jechuudha. Amma pilaasiidhaan hojjennee ilaallu. X'iin wal qixa meeqa ta'a? 5 over 4 minus 7 over 4. Yeroo kana walitti daanu meeqa arganna? 7 over 4 5 over 4 minus 7 over 4 meeqa arganna? Meeqa arganna jechuudha? Negative 4 over 4. Negative 1 arganna. Ashi yeroo ishii kana immoo negatiivaan hojjennu immoo meeqa arganna? X'iin wal qixa negative 5 over 4
negative 5 over 4 minus 7 over 4 meeqa ta'a kuni negative 12 irra afurii 12 irra afurii walqixa meeqa ta'a negative 3 kanaafuu walqixa waan ta'eef deebiin nuti arganne dura arganne sirriidha jechuudha. H irra kan jiru yeroo hojjennu x equal to minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a. X equal to b keenya meeqa 2 dha. Negative 2 plus or minus radical of 2 square meeqa dha. 2 square minus 4 n keenya meeqa dha negative 1 dha. c keenya 15 dha jechuudha. Over 2 times negative 1 maaliif n keenya sitti coefficient fi negative tokko waan taateef jechuudha. Sana booda x equal to negative 2 plus or minus radical of 2 square 4 dha minus 15 baay'isuu negative 4 baay'isuu negative tokko baay'isuu 15 meeqa dha positive nu kenna jechuudha. Positive meeqa 60 positive 60 irra meeqaati 2 nu kenna innis negative 2 shin kun 2 dha negative 2. Sana booda x walqixa negative 2 plus or minus radical of meeqa dha 64 over negative 2. Sana booda maal goona x equal to x equal to negative 2 plus or minus meeqaan baa kuni 8 baa jechuudha. 8 negative 2 x meeqa arganna jechuudha. Kana takka positiivaan takka negatiivaan hojjennu. Jalqaba positiivaan hojjennu ishee kana jechuudha. X walqixa negative 2 ida'uu 8 irra 2 irra negative 2 jechuudha. Meeqa ta'a kana 6 irra negative 2 6 irra negative 2 walqixa meeqana negative 3 x negative 3 yeroo negativean immoo asitti hojjennu meeqa arganna jechuudha. X walqixa negative 2 negative 8 irra negative 2 meeqa ta'a kuni walqixa negative 10 irra negative 2 walqixa negativean bada meeqa tafa 10 yeroo 2 5 kan arganna jechuudha. X negative 3 fi 5 maal goona jechuudha. Kana maaliin hojjenna yookiin factorization method yookiin immoo completing the square method dhaan hojjenna jechuudha. Ol deebineet ittiin check gochuudhaaf mee factorization method dhaan haa hojjennu. Factorization method dhaan gaafa hojjennu kana negative afirtu gama hunda isaa jala jechuudha. Negative afirtu negative tokko jechuudha. Negative tokkoof gaafa hirtan meeqa tafa asiin ni bada. Maal arganna jechuudha. Equation kan maal arganna x square minus 2x minus 15 equal to 0 kan arganna jechuudha. Kana maal ida'ameet negative 2 nuu kenna. Baay'ateet negative 15 kan nuu kennu eenyudha 5 fi eenyudhanni negative 5 fi 3 jechuudha. Negative 5 fi 3 factorization method dhaan yeroo hojjennu bifa kanaatiin hojjennu maal goona x minus 5 times x plus 3 equal to 0 jettu. As keessa gatii x barbaaddu asiis gatii x barbaaddu yeroo barbaadan x minus 5 equal to 0 jettu. Sana booda gatii x yeroo barbaadan isa kana keessa x walqixa 5 dha. Isa kana keessaas akkasuma x plus
3 equal to 0 jettu as keessaa gatii x barbaadnu x'n walqixa -3. Kanaafuu gatiin nuti quadratic formula keessatti arganne sun sirriidha jechuudha. 5 fi -3 arganne gatii x. Kanaafuu sirrii arganne jechuudha. Gaaffiin A irra jiru immoo yeroo hojjennu x quadratic formula barreeffanne jalqaba irratti minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a jenna. Sana booda x equal to jenna. 10 keenya b dha. -10 plus or minus radical of 10 square minus 4 n keenya meeqadha? 1 dha. c keenya 7 dha jechuudha. 7 over 2 n keenya 1 dha. Sana booda x equal to jen -10 plus or minus radical of meeqa ta'a kuni? 100 ta'a. 10 square jechuudha. Minus 28 yeroo waliin baaftan jechuudha. Isa kana -4 baay'isuu 1 baay'isuu 7 meeqadha? -28 jala meeqaati? Jala 2 x'n walqixa -10 plus or minus radical of 72 over 2 x'n walqixa -10 plus or minus ishii kana raabsitanii bittistanii barreessitu adda baaftanii yeroo barreessitan maal ta'a? Raadikaala 72 jechuudha. Raadikaala 36 baay'isuu 2 jechuudha. Over 2. Sana booda maal gootu amma? X'n walqixa -10 plus or minus 36 baay'isuu 2 meeqa isiniin jedhee jira? 72 dha. 36 kan raadikaala jalaa baafna jechuudha. 36 raadikaala jalaa yeroo ba'u meeqaan baha? 6 baha. 6 raadikaal of 2 immoo raadikaala keessatti hafti meeqa taati? 6 raadikaal 2 ta'a jechuudha. Over 2. Sana booda maal ta'a? X'n walqixa 10 -10 over 2 plus or minus ishii kana yeroo 6 lamaaf yeroo hortan jechuudha. 3 raadikaala 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu x'n meeqa ta'a? Ishii kana yeroo hirtan 10 -10 yeroo 2 5 plus or minus 3 radical of 2 ta'a jechuudha. Gatiin x keenya takka plusidhaan hojjechuu dandeessu, takka minusidhaan hojjechuu dandeessu. Quadratic formulaadhaan erga kan arganne amma immoo maaliin hojjenna? Completing the square methodidhaan hojjenna jechuudha. Maaliif? Ittiin mirkaneeffachuudhaaf. Maal goonaa? Completing the square methodidhaan gaafa hojjennu ishii kana fudhanna. Coefficient ishii kana jechuudha. Ishii fudhanneetti haafii goonaa. Haafii isaa sana immoo square goona. 10 over 2 the whole square jechuun meeqa arganna? 25 ta'a jechuudha kun. 25 erga arganne x square plus 10x plus 25 plus 7 minus 25 equal to 0 jenna. Ishii kana jechuun x plus 5 square faana wal qixaadha. Torba irraati torba irrisuu 25 yeroo ta'u negatiiva meeqa arganna? Negatiiva 10 8 arganna. Wal qixa 0 jenna. X plus 5 the whole square equal to 18 jenna jechuudha. Negatiivan ni turre positiivaan as darbaa jechuudha. Sana booda maal goona? Gama lamaaniinuu raadikaala jala galchina. Sana booda ishii kana qofaa tafa. Squarein kun jechuudha. Squarein kun
raadikaala kan ni balleessiti. Sana booda maal ta'a jechuudha. X plus 5 equal to plus or minus radical of 18 ta'a. Sana booda maal ta'a? X'n wal qixa negatiivaan as darba. Ishiin kun jechuudha 5in negatiivaan as darba. X 5in jechuudha negatiivaan as darba. Negative 5 plus or minus kana jechuun immoo 18 jechuun immoo akkamiin barreessitu? 2 times 9 dhaan barreessitu. 2 times 9 jettanii barreessitu. Sana booda maal ta'a? X'n wal qixa negative 5 plus or minus 9 meeqaan baha? 3 baha miti radical jala 3 radical of 2 dha. 2 radicaalumaan hafti jechuudha. Kanaafuu gatiin x keenya kana arganne jechuudha. Kanaaf kan faana wal qixadha. Isa dura arganne faana wal qixa ta'ee jechuudha. Kanaaf inni nuti hojjenne sirriidha. Gaaffii jeerra jiru yeroo hojjennu maal goona? X equal to negative b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a. X equal to negative b keenya eenyudha jechuudha. Negative 10 plus or minus radical of 10 square minus 4 yan keenya meeqadha? Negative 3 dha. B keenya immoo meeqadha? C keenya jechuudha. B otoo hin taane C keenya negative 7 dha. Over 2a dha miti. 2 yan keenya meeqadha? Negative 3 dha. Sana booda x'n wal qixa 10 negative 10 plus or minus radical of dhibba tokko ta'u 10 square jechuudha. Dhibba tokko ta'a. Negative kana yeroo waliin baay'iftan negatiiva 4 baay'isu negatiiva 3 baay'isu negatiiva 7 meeqadha? 84 ta'a negatiiva. Over negative 6 ta'a. Ishii kana yeroo waliin baay'iftan jechuudha. Sana booda maal gootu? X'n wal qixa jettu. X'n wal qixa negative 10 plus or minus radical of meeqa ta'a? 16 ta'u yeroo irraa argatan jechuudha. 184 16 arganna. Over negative 6. Erga kan arganne maal goona? X equal to negative 10 plus or minus ishiin kun negative plus or minus arganne ishii kana radical jalaanii baafna 16 jechuudha. Radical jala yeroo baafna 4 baa 4 jenna jechuudha. Over negative 6. Over negative 6 jenna. Sana booda maal goona? X equal to ishii kana takka positive dhaan takka negative dhaan kan nuti hojjennu. X negative 10 plus dhaan hojjennu ishii kana positive dhaan hojjennu immoo negative 10 plus 4 over negative 6 meeqa ta'a? Negative 6 over negative 6 meeqa arganna? 1 arganna jechuudha. Asii negative aan bada 6 yeroo 6 meeqa? Tokko arganna jechuudha. Amma immoo negative aan hojjennu ishii kana maal ta'a? X'n wal qixa negative 10 minus negative 4 negative 10 negative 4 over negative 6 maal ta'a? Negative 10 4 yeroo negative 6 negative aan bada kana yeroo salphatu 14 lamaan meeqa? 7 6 lamaan meeqa? 3 7 irra 3 argannaa jechuudha. Amma immoo completing the square methodidhaan hojjenna. Maal goona? Jalqaba irratti over negative 3 jenna hunda isaa jala jechuudha. Sana booda negative 3 bada maaltu nu hafa? X square minus 10 over 3
x plus 7/3 equal to 0 noofa. Asitti ishiin kun negatiivaan baddi. Asitti immoo pozitiiva yeroo negatiiva maal ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. Sana booda erga kan arganne maal goone ishii kana haafii goone jechaadha. Kana jechuun -10/3/2 the whole square. Kun meeqa ta'a jechuudha? 100 irra meeqa ta'a? 30 ta'uu hin taane 36 ta'a. Akkamitti ta'a? Ishii kana jechuun jechuudha. Negatiiva 10 irra 3 irra 2 jechuun negatiiva 10 irra 6 jechuudha. The whole square kana squarein 10 meeqa? 100 squarein 6 36 jechuudha. Kanaafuu meeqa arganneeti jirra? Ishii kana jechuun kana jechuudha isiniin jedhee jira. 100 irra 36 arganneera itti daana jechuudha ishii kana irratti. Kana jechuun x square minus 10x/3 plus 100 irra 36 ida'uu 7 irra 3 hir'isuu 100 irra 36 wal qixa 0 jenna. Sana booda maal goona? Ishii kana jechuun ishiin jala sarara jechuun x minus 10 over meeqaati? 10/6 the whole square faana wal qixa ishiin kun jechuudha. Asiitii kaastee hanga asiitti ishii kana faana wal qixadha jechuudha. Sana booda maal gootu? Walitti daatu jechuudha. Kamiif kan walitti daatu? Kanaafi ishii kanaafi 7 irra 3 fi negatiiva 100 irra 3 walitti daatu jechuudha. Kana jechuun yeroo walitti daatan meeqa argattu? Tootaalii isaa jechuudha. Negatiiva 48 irra 108 ta'a. Negatiiva jechuudha. Negatiiva equal to 0 jettu. Kana yeroo walitti daanu jechuudha. Kan ishii kana yeroo walitti daanu negatiiva 48 irra 108 wal qixa 0 jettu. Sana booda maal gootu? X minus 10/6 the whole square equal to 48 irra 108 ta'a. 108. Sana booda maal gootu? Ishii kana ni salphistu. Kana jechuun x minus ishii kanas ishees keessaas ni salphistu jechuudha. Ishees keessaas ni salphistu. Maal gootu? Ishiin kun 5 lamaan meeqa? 5. Ishiin kun lamaan 3 the whole square jechuu dandeessu. Ishii kanas ni salphistu. Yeroo salphistan 4 irra meeqa ta'a? 4 irra 9 kan isin argattan. Sana booda maal gootu? Gama lamaaniin raadikaala jala galchitu. Ishiin kun squarein kun raadikaala kana ni balleessiti. Sana booda x minus 5/3 hafa 5/3 hafa equal to plus or minus jettu. Ishiin kun 4 meeqaan baha? 2 baha. 9 immoo meeqaan baha? Raadikaala jala jechuudha. 3 baha jechuudha. Erga kana arganne maal gootu? X barbaaddu x wal qixa plus or minus 2/3 ishiin kun plusiidhaanis dabarti ishiin kun jechuudha. Plus 5/3 sana booda maal gootu amma x'n equal to takka plusiidhaan hojjettu asitti takka negatiivaan hojjennu plusiidhaan hojjennu amma jalqaba 2/3 plus 5/3 equal to meeqa arganna? 7/3 arganna jechuudha. X inni tokko. X inni lammaffaa immoo
x equal to negative 2 over 3 plus 5 over 3. Meeqa ta'a kuni? Yeroo walitti daatan 3 over 3. Meeqa ta'a? Wal qixa waan argan. Kanaafuu inni dura quadratic formulaadhaan hojjenne jechuudha. Sirriidha. Negative positive negative ton taane torbarra 3 kan nuti arganne quadratic formula keessatti hojjenne jechuudha. Tokko immoo waanidha kan nuti arganne. Kanaafuu inni dura quadratic formula keessatti hojjenne sirriidha jechuudha. Gaaffii keerra jiru yeroo hojjennu maal goona? Jalqaba irratti foormii kamitti deeffannaa? Foormii quadratic equation itti deeffanna. Kana jechuun ax square plus bx plus c equal to 0 kan jedhutti foormii kanatti deeffannaa jechuudha. Yeroo foormii kanatti deebifnu 3x square minus 6x plus 1 equal to 0 ta'a. Kanarraa hojjechuun nuuf salphataa jechuudha. Maal goona? X equal to negative b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a dha. X equal to b keenya eenyudha? Negative 6 dha jechuudha. Negative 6 plus or minus radical of negative 6 square jedhamti square jettu minus 4 n keenya meeqadha? 3 dha. N keenya 3 dha. Siin immoo 1 dha jechuudha. Over 2a. N keenya immoo meeqadha? 3 dha. Sana booda maal goona? X equal to jenna. X equal to 6 n maaliif positive ta'a jechuudha. Negative yeroo waliin baay'ee. Sana booda plus or minus jenna. Radical of kan negative 6 square meeqadha? 36 irrisu meeqa ta'a? 12 ta'a. Ishii kana yeroo waliin baay'iftan jechuudha. Over maal jettu? 6 jettu. Over 6 ta'a. Yeroo ishii kana waliin baay'iftan jechuudha. 2 times 3. X equal to jenna. 6 plus or minus radical of meeqa ta'a yeroo kana walirraa arrabnu? 24 ta'a. 24 over 6. Kana booda maal goona? X in wal qixa 6 plus or minus ishii kana yeroo akkamiin barreeffanna? Ishii kana jechuudha. Radical 24 radical of 4 times 6 dhaan barreeffanna. Over meeqanna? 6 jenna. X in wal qixa 6 plus or minus 4 meeqaan baati? 2 baati jechuudha. Radical 4. 2 radicala 6 irra meeqaati? Meeqa ta'a jechuudha? 6 ta'a. Sana booda maal goona? X in takka ishii kana pilaasiidhaan hojjettu yoo barbaaddan immoo takka pilaasiidhaan takka negatiiviidhaan hojjettu jechuudha. Maal ta'a? X equal to 6 plus 2 radical of 6 over 6 yeroo jettan asitti waanii ta'a ishiin kuni waaniidha. Asitti over 6 yeroo jettan meeqa ta'a jechuudha? Asitti over 6 yeroo ta'u over 6 yeroo ta'u ama pilaasiidhaan hojjechaa jirra jechuudha. Booda immoo negatiiviidhaan kan nuti hojjennu. Maal ta'a? X in wal qixa 1 plus kan yeroo salphistan radical 6 over 3 ta'a. X inni tokko jechuudha. X inni lammaffaa immoo x equal to maal ta'a? 1 minus radical of 6 over meeqa ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha. Erga gatii x kana lamaan erga arganne maal goona? Amma immoo completing the square methodidhaan hojjenna. Yeroo hojjennu maal goonu? Jalqaba irratti yeroo bifa foormii quadratic equationitti sakkiiwwanni jechuudha isatti deebina. Kana jechuun asirratti akka argitan kam ture quadratic
equationiidhaan foormii isaatiin an keewwanne jalqaba 3x square minus 6x plus 1 equal to 0 ture miti. Isa fudhannee hojjennaa jechuudha. Isa fudhannee kun ishii kana fudhachuudhaan completing square'dhaan kan hojjennu jechuudha. Yeroo isa fudhannee hojjennu inni meeqa ture? 3x square minus 6x plus 1 equal to 0 dha miti. Kana maaliin hojjenna? Completing the square methodidhaan hojjennaa jechuudha. Deebiin keenya kam nu dhufuu qaba? Kun asirratti finne kana ta'uu qaba. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Ishii kana tokko gatiin x keenya kana ta'uu qaba. Lammaffaa immoo isa kana ta'uu qaba jechuudha. 1 plus radical of 6 over 3 fi 1 minus radical of 6 over 3 ta'uu qaba jechuudha. Inni amma nuti completing the square methodidhaan hojjennu jechuudha. Maal goonaa jalqaba irratti over 3 jenna. Over 3 asitti 3dhaan bada maaltu noofa x square minus 2x ta'a. Maaliif negatiiva 6 hiruu 3 feroortan jechuudha. Plus 1 over 3 equal to 0 jenna. Sana booda maal goona? Ishii kana jechuudha. Coefficient ishii b kana middle term jechuudha. Half goona. Half yeroo goonu negative 2 over 2 the whole square equal to maal ta'a? Yeroo lama furtan meeqadha? Negatiiva tokko ta'a jechuudha. Negatiiva tokko immoo square yeroo gootan maal ta'a? 1 arganna jechuudha. 1 arganne finneet ishii kana irratti daana. Sana booda immoo asitti immoo irraa hir'ibna jechuudha. Kanaafuu x square minus 2x plus 1 over 3 minus 1 jenna jechuudha. Equal to 0. Sana booda maal goona? Ishii kana jechuun x minus 1 the whole square faana wal qixa. Ishii kana immoo gaafa walitti daanu jechuudha. Ishii kana maal ta'a? Negative 2 over 3 equal to 0 dha. Ishii kana walitti daanite jechuudha. 1 over 3 minus 1 yeroo walitti daan negative 2 over 3 arganna. Sana booda maal goona? X minus 1 the whole square equal to 2 over 3 ta'a. 2 over 3 ta'a. Negative ture positive anas darbaa jechuudha. Sana booda gama lamaaniinuu raadikaal jala galchina. Raadikaalli kun squarein kun raadikaala kan ni balleessiti. Sana booda ishii kana qofatu nu hafa. X minus 1 equal to plus or minus radical of 3 over 2 over 3. Sana booda xin wal qixa jenna. Wal qixa arganne ishii kana positive anas dabarsina jechuudha. 1 jenna. Ishii negative 1 turte kana positive anas darbaa jechuudha. 1 plus or minus radical of 2 over 3. Radical kana lamaanuu jala jirte jechuudha. Gatiin nuti argannu jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Xin wal qixa 1 plus or minus radical of 2 over 3 dha jechuudha. Kanaafuu isa dura hojjenne faana wal qixadha jechuudha. Isa dura hojjenne ishii kan faana jechuudha. Kunoo isa kana faana wal qixadha. Kuni akkamitti wal qixadha jechuu dandeessu isini mee mirkaneeffanna. Raadikaala 6 raadikaala jalarra 3 jedha. Inni kun immoo asitti raadikaala 2 irra 3 jedha. Akkamitti wal qixa jechuu dandeessu. Asitti ishii kana ilaallachuudha amma nuti. Maaliif asitti 1 jedha waan ta'eef kan isa kanas 1 jedha. Inni rakkoon qabu ishii kamidha kan adda ta'e ishii kana jechuudha. Akka inni itti wal qixa ta'e isiniif mirkaneessa. Radical of 2 over radical of
3 faana wal qixa miti kun. Kana jechuun ishii kana jechuun jechuudha. Radical of 2 over radical of 3 jechuudha. Kana jechuun iddoo tokkotti radical jala galchee malee tokkuma jechuudha. Kanaafuu maal goona? Wal qixa radical of 6 over 3 dhamti. Inni dura asitti isiniin jedhe. Kamitti akka wal qixa ta'e mirkan isinitti agarsiisuufan. Ishii kana faana jechuudha. Ishii kun asii faana. Ishii asii faana. Asitti waaniin inni ta'e asitti waan jedha. Asirrattis waan jedha. Kunoo waan jedha. Inni rakkoon qabu ishii asirratti kan ilaallu jechuudha. Kanaafuu ishiin kun akkamitti akka wal qixa ta'e ilaalla. Maal gootu? Iskeerii gootu gama lamaaniin. Iskeerii gootu. Ishii kana iskeerii gootu. Ishii kanas iskeerii gootu. Ifa godheen isinii barreessa. Radical of 2 over radical of 3 equal to radical of 6 over 3 dha. Over 3 dha. Radical an qabu kuni over 3 dha. Kana iskeerii gootu. Isa kanas iskeerii gootu. Iskeerii gaafa gootan inni kun maal ta'a? 2 over 3 ta'a miti. Iskeeriin kun radical balleessiti waan ta'eef jechuudha. Equal to jettu. Ishiin kunis ni balleessiti. Iskeeriin kun radical kan ni balleessiti. 6 irra meeqa ta'a? 6 irra 9 ta'a. Maaliif iskeerii waan taateef ishiin kun 3 iskeerii yeroo gootan 9 ta'a. Isa kana yeroo salphistan maal ta'a? 2 over 3 ta'a jechuudha. Kana lamaan 3 yeroo salphistan ishii kana 3 yeroo salphistan meeqa ta'a? 2. Isa kana 3 yeroo salphistan 3 ta'a. Kanaafuu 2 over 3 equal to 2 over 3. Kanaafuu radical of 2 over 3 fi radical of 6 over 3 wal qixadha jechuudha. Wal qixadha. Kanaafuu gatiin nuti arganne sirriidha jechuudha. Asitti maal jettu? Asitti maal jettu jechuudha? Kun ishii kana gatii x keenyaati jechuudha. Gatii x keenyaati. Gatiin x keenya x equal to plus or minus jettu radical of 2 over 3 gatii x keenyaati jechuudha.